Ashamaa argahunii hordoftoota fi kabajamtoota chaanalii kan koo jirtu baga jiraattan baga viidiyoo har'a wal deemne warroonni chaanalii kana haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiitaa laayik koomentii gochuu yaada keessan koomentii irratti kennachuu hin dagatina. Egaa har'a viidiyoo haaraan waan dhufee ijoolleen ergaa viidiyoo raabuu dhiisee bubbulee waan ta'eef na jalaa babbadee yeroo akkam naga wanta jedha sun na jalaa babbadee waan hundaafeeyyuu akkam jirtu baga walitti deebine. Wanti ajandaa samuuna kanarra diqoo yaada kan dubbachuu barbaada. Kana durallee viidiyoo waa'ee mucayyoo kanarraa dubbadhee tureen. Akkuma isheen dhuftee TikTok irratti boocha jechuudha waa'ee jaalala mucayyoo jaalaaf jettee Kilorexi dhugdee jedhamu kana jechuudha. Akkuma isheen TikTok irra dhuftee anirraa dubbadhee ture YouTube kiyarraa jechuudha. Maaliif jaalalaaf hojjetanii bochanii hamma kana bakkee kennuun hin barbaachisu maamila isin jedhee ture. Yeroo san namoonni muudii qabachaa artii dhugaa miti jettan namni baay'een jechuudha. Anillee bubbulee isheen baay'isnaan damuudii nurra qabachaa jirti namni jedhee dhiisee ture jechuudha. Garuu yoo akkana diqqoo turu baqachuun naaf galu haalli ishee baay'ee tokko overgooti jechuudha. Baay'ee akkuma baqachuun diraamaa fakkaate. Innaa kaleessaa Kilorexi dhugdee dhugaa ta'uusaa hundi keenya barre jechuudha. Dura muudii nurra qabachaa jirti nutti fakkaate. Kana durallee jedhee jiraani. Beetanii waan tokko namatti faradu garuu yeroo baay'ee maaliif namatti faradu beetanii? Ni beeka miira jaalalaa jechuudha. Yeroo jaalala keessa jira yeroo xiqqaa keessa galan baay'ee tokko baqa waan gootu nama wallaalchisa. Garuu immoo lubbuu ofirratti faraduun illee gaarii miti. Haa ta'uutu yeroo baay'ee keessumaafuu bara kana jechuudha. Kilorexi miti bara kana jechuudha. Kilorexi miti jechuudha. Marzii jechuun wanta nama miidhuu miti. Bishaan qorraa yeroo dhugdee wanna miti kan nama wanna miti bishaan qorraa yoo dhuguu hin qabdan jechuudha. Dhiiraaf jettanii bara kana jechuudha. Jaalalli argineera hundi keenya iyyuu yaa ta'u garuu immoo jiraamni bara kana hin ta'u waan hin taane jechuudha. Innaa wanti jechuu barbaadu maal beekanii nama jaalatu tokko jechuudha. Gaafa inni sitti jijjiiramuu barbaade maal akka gootu beekanii akka sitti jijjiiramuu isaa yookiin immoo inni jireenya isaa keessaa ba'uun isaa homaa sitti fakkaanee akti godhi baqa. Keessuma keetitti gubadhu isatti hin mul'isni boo'icha kan kee maal kee itti mul'isin namni sun ofiisaa deebi'ee dhufa dhugaas siniinsa. Gaafa garuu atiin nama siin barbaanne sana jala boochuu moor bakka akka inni si xireeffatee bakka isa biratti atiin rakasa bakka homaa gatii hin qabdu akkas of gootaa jechuudha baay'ee gadi of buusanii jechuudha. Innaa ani waan beekuudhaaf isin gorsa kana durallee jedhee ture jechuudha. Abbaa feete gafeete jaaladhu namni sitti jijjiiramee miti akkuma isaa ta'e baqqaatillee jechuudha. Garuu jala boochee hin kadhatta manaama taanaan dhumate ati gatii hin qabdu yoomiyyuu isa biratti jechuudha. Jaalalli kadhaadhaan hin ta'u si jammar jechuudha. Innaa onnee ofitti godhaa dhugaa sin jaarsa marran jechuudha. Bara kana argine waan hundayyuu yeroo kanatti garuu ani dubartii jaalalaaf jettee akkana taatu yoo argu baay'een aara beetanii garuu hin faradu. Innaa dhugaa jechuun maaliif akka ta'e hin beeku malee dubartiin hedduu baay'ee jaalalaaf kennitan jechuun yeroo kana beetanii kenniin bara jaalalaaf fudhama. Fakkeenyaaf ani mataan kee jaalalaaf iddoo kennee dhibbadhee waa'ee nama tokko yaadee maal jedheera garuu bara kanas akkanatti arguun kee baay'ee na ajaa'iba dubartii. Ani sun yeroo tokko maal akka jiru beektan jaalala akkasitti baqa 34 waa'ee namaaf bakki kennanii dhibbata godhatoo na qabee hin jedha beetanii. Innaa ani akkas jennaa namni ta'e maal akkanaa jedha beetanii jaalalli nama boochisu jaalalli akkanaa kun si'a lama deebi'ee nama hin qabu jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yeroo tokko ni naaf fayyadu ana osoo jaalalli akkasii na qabee hin jedha beetanii. Amma an akka nama tokkotti namni fedhe jireenya kee keessa dhufe deeme yoo deemes nan aarsu yoo dhufes nan gammachiisu waan tokko iyyuu natti fakkaata jechuun qoy ijoollee ni dulloome immoo waanummaaf jaalala akkasii nan qabu waan hundaa fi qosadha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Jireenya jechuun onnee jaalala qabaachuun waan guddaadha kennaadha kun dhugaa rabbi nama jalachuun kennaadha garuu ofirra dabarsitee nama hin jaalatin ofirra dabarsitee nama jaalachuun
never hin ta'u maaliif gaafa nama san dhabde of dhabda waan ta'eef jechuudha. Namni sun hammam akkasi duraan dursa osoo jaalala keessa hin galin nama san madaali. Namni sun nama sii ta'uu dhuguma nama si jaalatu nama akkimii akka ta'e qoradhaa shamarran jechuudha. Xilliq jedhanii itti galuun duratti jechuudha. Dammoo yoo kan karaa isaa dhufee inni kan deemu ta'e haa deemu geggeessaanii dhugaas hin jedhaati jabaadhuuti bakka akkuma ittiin agarsiisin rakkoo kan kee miidhama kan kee sirriitti isa jaalachuu kan kee nama sana nama sitti hojjecha jireenya kee keessaa beesan itti agarsiisuu hin qabdu waanuma osoo wanni fedhuufeeyyuu jechuudha. Itti agarsiistee isaa boca isa duratti maraatti taana inni moorsi maraachuuf wannaa jiraayu siif hin hubatu dhiirri takka jennaan keessa hin deemu jechuudha. Innaa naaf jettee akkana taati naaf jettee dhibbachaa jirti ምናምን hin jiru. Dhiirri garaan isaa baay'ee jabaadha baay'ee garaa jabaataa jechuudha. Akka dubartii isinitti fakkaatina dubartiin amma an jechuudha. Namni ana baay'ee namiidhe tokko utuu na deebi'ee waa'ee jaalala kan natti haasa'u ta'e jaalachuu yoo otoo baadhee deebi'ee isa wajjin ta'uu yoo otoo baadhee ni hubadha bakkee kenni haasofsiisuu ni danda'a. Sababni isaa nu garaa laafna waan ta'eef dhiirri garuu gaafa jedhee keessa deebi'ee naaf jettee miidhamaa jirti haasofsiisuun qaba akka isheen miidhamtuu fi bira dhaabbachuun qaba hin jiru. Takka jennaan maaliif dubartii dhiirri onni isaa keessa shamarran baay'ee jira jechuun onni isaa keessa nama baay'ee jira. Dubartuma akkanaa diqqoo daallee qabdu bareeddu ishee arge onni isaa jala qoloqoloo jetti isinii galee. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf dubartiin takka nama tokko jaalattee deebitee nama biraa jaalachuudhaaf yeroo dheeraatti fudhata. Jaalattuyyuu nama biraa wajjin hariiroo yoo uumteyyuu akka yeroo duraa jaalatte san akka yeroo duraa jaalalaaf taate san hin taatu. Bakkeen akka yeroo duraa jaalalaaf iddoo kennitu san hin kennitu. Yeroo lammataatiif yoo jaalatteyyuu namni sun jireenya ishee keessatti turee deemee isheen ajaa'iba. Dubartiin onni akkasii qabdi nama tokko jaalatte taanan jaalatteedha yoomiyyuu nama jaalatte san onni ni yaadachaa jiraatti nama dursa jaalatte jechuudha. Dhiironni garuu dantaan qaban har'a si wajjin ta'anii bor ka biraa wajjin ta'uu danda'a. Dhugaas hin jiraati har'a ka biraa wajjin ta'anii as suuraa kana ilaalame suuraan kun baay'ee natti tole. Isuma dhugaa dhiironni onni isaanii nama sadii qofa osoo hin taane baay'eetu keessa jira. Har'a si wal dhabanii bor nama wajjin hariiroo uumanii otoo si wajjin ta'an nama biraa wajjin ta'anii garuu dubartiin nama jaalatte saniin alatti miira jechuun jama dhiira yookaan miira isaa bichaa hordofu isinii galee dubartiin garuu otoo nama biraa wajjin jirtu nama biraa wajjin waan biraa keessa galu miti haasaaf iyyuu isii itti ulfaatan akka nama tokkotti akkasii nama tokko wajjin yoo jiraadhu jechuudha. Dhiironni garuu yeroo ammaa kana namoonni osoo haadha manaa qabuyyuu namoonni haadha manaa osoo qaban osoo yeroo baay'ee wanta miidiyaa kanarratti faa baay'ee ta'ajjabu haadha manaa isaanii mana keessa waliin galan cinaa ishee jirtu dhiisanii dubartii suuraa isaanii qofa dubartii suuraa ilaalanii kan halkan janajjanaa bulan baay'ee jira. Nu mudatee beeka jechuun namoonni abbaa manaa qaban dubartoota of ilaala namni abbaa manaa qabu sin janajjanee namni haadha manaa qabu sin janajjanee beeku innaa maal jechuu barbaadeen yeroo baay'ee dhiironni akkasii dhiironni jaalalaaf hagas mara iddoo hin qabanii nama muraasa kan iddoo jaalalaaf qaban jechuudha. Kanaafiyyuu please shamarran jechuudha nama jaalala beeku jaaladhaa. Nama jaalala hin beekne bishaan qorraa dhuguun barbaachisu Kilorexi miti jechuudha. Lubbuu keetti irratti faraduun jira. Ati bar yoo duuti atiin boqotta garuyyuu si yoo ati jiraatti nama fayyaddu qabda maatii kan kee ni fayyadda gaafa ati duute namoota baay'ee miidhamuu danda'a si galee. Kanaafiyyuu jireenya keessan keessatti wanta akkasii lubbuu keessan irratti faradinaa dhiira jaalala hin beekne dhiira guyyaatti 10 meeqa laalaa ooluuf jettanii onni keessan lubbuu keessan baasuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Bara kana keessa mootuun jaalalaaf akkas ta'uun waan hin jirre. Innaa akkasas hin jedhaati. Anaasaa ol keessa lallaqee dunuu bichaan beeku akkasitti hubadha. Ani akka nama tokkotti yeroo kanatti jechuudha bishaan qorraa dhugaas hin jiraati. Yeroo ammaa kanatti jechuudha bishaan qorraa dhiiraaf hin dhugu. Bishaan qorraa dhiiraaf hin dhugu. Maal akka ta'usi Kilorexi miti jechuudha. Innaa dhugaa jechuun bara kana jaalalli jiraachuun isaa baay'ee jechuun jaalalli hin jiru jedhanii murteessuuf illee namoonni wal jaalatan baay'ee jiraachuu danda'u. Garuu dhibbatti jaalalli ni jira. Namni tokko dubartii takka yoo jaallate bakka ishima qofa bichaa waa baay'ee jechuun barbaadu. Garuu dhiironni Oromoo jaalalaaf hagas maraa iddoo hin qabanii yeroo baay'ee shamarran keenya gaafa lammii biraa heeruman sababni kanuma jechuudha. Innaa akkasan isin jedhaati waan hundaaf jaalalaaf hamma san iddoo kennuun barbaachisaa natti fakkaatu bara kana keessa jechuudha.
Yaa. Ciao. Nagaa turaa.